Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videoon dafeena jalaa dhaabbate kanaafuyyuu amma jalqaba isaarraa isinitti mul'isee agasitti dhaabbate isa lammaffaa irratti paartii lammaffaa irratti achiin dabarsaa. Kanaafuu amma kunoo callee adii dhaabnee turre amma deebinee asiin banna diizaayinii biraa goone jechuudha. Isii afurii fudhadhee diimtuu irra deebifadhee deeffadhaa jechuu irra deeffadha takkatti irra dabree lammaffaa irratti deeffadha. Dafee hojjechuuf ammoo namaaf hin galu. Callee diimtuu sadiin fudhaa. Yoo viidiyoon illee ammoo akkasittiin dafee nama dhaabbata wanta hin beekne callee sadiin fudhaa. Gurraattii takka irra dabree takka keessan fudhaa. Amma gurraattiidha. Gurraattii sadiin fudhee takka irra darbee lammaffaa keessan fudhaa. Gurraattii afuriin fudhaa. Gurraattii afurii fudhaa. Koottaa maatii kootaa koottaa baradhaa barumsee xiqqoon qabdu callee diimtuu sadii hin fudhe. Barumsi xiqqoon qabdu anis akkuma keessan asirrumaan baree ilaaleetiin hin baree akkasii koottaa baraa sadii callee diimtuu sadii ni mul'atan fakkaata. Koottaa baraa hojiin salphaadha dhugaa rabbii. Barachumaaf yaadan taanaaniin wanni hin baratamne hin jirtu. Callee adii sadii callee adii takka irra darbee taana keessan fudha. Callee adii afuriin fudhaa. Callee adii afurii fudhee garagalfadha keessa. Amma sadii irraa ifi fudhe keessaan as deeffadha. Marfee dura asiin achi waraanaa ture amma ammoo ofittiin as deebisee jechuudha. Isiniif mul'ata yaada inshaallah. Ammas callee adii sadii hin fudha. Yeroo kamuu calleen ittiin jalqabame kamuu keessa gadi guddataa deema. Amma calleen adiin keessa gadi guddataa deemti. Diimtuun ammoo sarara taatee baatii jechuudha. Amma callee diimtuu sadii. Ammas callee diimtuu sadiin fudhaa. Amma callee gurraattii isii lama fudhee diimtuu lama fudha. Caafiin isii qal'atee bareedee naaf haa ba'uuf waan barbaadeef. Wantoota isiniif galuu dheedee keessaanii na gaafachuu dandeettu. Koomentii irraanis na gaafachuu dandeettu inshaallah. Hanga beekurraa isiniif himaa jechuudha. Rakkoon hin jiru. Amma callee adii sadii hin fudha. Adii bira yeroo ga'u kamuyyuu adii sadiin fudhama. Amma sadiin fudhaa. Amma adii of duubaas deebi'aan ta'eef adii afuriin fudha. Adii afur. Adii afurii akkuma isin mul'atu kana callee abbaa gadaa hojjechuu kiyya gina argitan kare. Akkasitti dhuftanii ilaaltanii ni barattanii jechuu isinis. Waa baay'ee nama barbaachisu. sadii
ammas diimtuu 3, amma diimtuu 4, diimtuu 4 garagalcha. Diimtuu 4, amma diimtuu 3 adii keessaan fudha jechuudha. Amma adiin gadi gahee jira waan ta'eef akkan harkaa gadi hin xumuramne, yoo gadi xumurame immoo diizaayiniin isaasii kun hin bal'ataa deemaa jechuudha. Amma adii 3 hin fudhaara. Adii 3 ammas hanga ol bahutti adii 3 keessi isaa 3 hin deema, caafii isaa immoo deeffata. 4 gargalfanna callee kamiyyuu jechuudha. Afuriin gargalfanna kinoo ammas gargalfataa jira. 4 gargalfannaa jechuudha. Amma callee diimtuu 3, ammas diimtuu 3 ni mul'ata yaada. Diimtuu 3 amma kinoo gurraattiin roga ofii godhattee keessa baatee jirti, xumuramee jira, asitti hin cufamne gurraattiin. Amma immoo deebinee banna gurraattii 4 hin bana. Irra gadi garagalee as keessaan fudhaa jecha. Diimtuu takka irra darbee taan keessaan luqqifadhee garagalchaa jechuudha. Akkuma isinitti mul'atu kana amma callee diimtuu 3, diimtuu takka irra darbee takka keessaan fudha. Akkuma isinitti mul'atu kana jechuudha. Ammallee diimtuu 3 fudhee adii takka irra darbee taan keessaan fudha. Amma adii 3 fudhee akirattiin bahaa jechuudha. Akkasii kan maatii kan koon ta'in kottu maatii kan koo ta'iitii jabaadhuu laaliitii akka barattu godhi. Kottu bari. Amma adii 4, hin deeffadhaa. Adiinis cufamuuf deemte akka gurraattii tanaatti jechuudha. Adiin kunis cufamuuf deema. Gurraattii 4, 3 hin bu'e ammareef 4 hin deebi'a. 3 hin seena ammallee. Keessisi yeroo kamuu callee 3. Diimtuunis 3 yeroo kamuu keessisi 3. Caafii qofa deebiin 4. Hojiin kamuu yoo irratti xiyyeeffatan dhugaa rabbi salphaadha. Adii 2 fudhee diimtuu 2 fudhare. Adii 2 diimtuu 2 hin garagalee amma 4 hin garagalee. Diimtuu 3
warraattii sadii